Yeroo baay'ee jireenya keessatti gufuu fi qormaataan wal arguun waanuma jirudha. Garuu isaan kun hundinuu carraawwanidha. Carraawwan of beeku, of cimsuu fi gara fuula duraatti tarkaanfachuuf nu gargaaran. Qabxiilee 4 qabannee dhufneerra. Kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadha. Qabxiin jalqabaa fi ijoon kaayyoo kee beeki kan jedhudha. Maaliif jiraatta? Maal hojjechuu barbaadda? Maal fiduu barbaadda? Gaaffiiwwan kana of gaafadhu. Kaayyoo kee yoo beekte daandii sirrii irra deemaa jirta. Humna kee, beekumsa kee fi dandeettii kee hundumaa kaayyoo kee galmaan ga'uutti fayyadami. Kaayyoo malee jiraachuun bishaan malee muka dhaabuu fakkaata. Kaayyoon akka koompaasii si qajeelchuu tajaajila. Qabxiin lammaffaan abdii hin kutin. Jireenya keessatti wanta barbaadde osoo hin argatin hafuu dandeessa. Yeroo sana abdii kutuu mannaa irra deebi'ii yaali. Namni cimaan nama kufuu osoo hin taane nama kufee ka'uu danda'udha. Hundumtuu yeroo isaa qaba. Abboo malee wanti tokkoyyuu hin ta'u. Gufuuwwan si hin cabsan, isaan si jabeessu malee. Barumsa fudhadhu malee abdii hin kutin. Qabxiin sadaffaan fi baay'ee murteessaa, ofitti amani. Humna kee beeki. Cimina kee fi dadhabina kee lamaanuu fudhadhu. Ofitti amannaan wanta hundumaa gochuu dandeessa. Namoota si jabeessan, namoota si jajjabeessan wajjin ta'i. Nama si gad buusan irraa fagaadhu. Namni si fakkaatu hin jiru. Ati nama adda ta'edha. Dandeettii kee fi humna kee hubadhu. Qabxiin afuraffaan inni dhumaa, hojiidhaan agarsiisi. Yaada qofa osoo hin taane hojiidhaan jijjiirama fidi. Mul'ata kee dhugoomsuuf tattaaffii godhi. Waan har'a hojjettu boru jijjiirama guddaa fida. Hojii xinnoonis ta'u yeroo hundaa tarkaanfii fudhadhu. Hirribaan galma hin geessu. Hojii malee jijjiirama hin argitu. Ati nama jabaadha. Ati nama cimaadha. Waan hundumaa gochuu dandeessa. Ka'i, tarkaanfadhu. Jireenya kee jijjiiri. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Akkasumas yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Nama isin jaallattan waliin sheer gochuun isaanis haa gargaaru. Gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan koomentii irratti nuuf kaayaa. Galatoomaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebinee wal agarra.